Aadaa hojii qonnaa ammayyeessuun waabii nyaataa mirkaneessuuf biiroon qonnaa Oromiyaa hojiilee baay'eedha hojjechaa jira. Haala dur qonni waqtii qofarratti hundaa'u jijjiiruun yeroo bonaas jal'isiin misoomsuun oomishtummaa dabaluun alergii irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Hojiin qonnaa oomisha qonnaa fi beeyladaa horsiisuu kan hammatu bu'aa beeyladaa irraa argamus dabaluu fi fayyaa isaanii eeguu irratti hojiileen xiyyeeffannaan hojjetaman baay'eedha. Biyyi keenya baay'ina beeyladaatiin sadarkaa kan qabdu bu'aa qabeessummaa guddisuu fi teknoolojii itti fayyadama beeyladaa cimsuun barbaachisaadha. Kana immoo jijjiirama biyyi qixa kamiinuu galmeessituun cinaatti xiyyeeffannaan biiroo qonnaa Oromiyaas olaanaadha. Cimina jiruu fi muuxannoo wal jijjiiruu fi raawwiin hojii misooma beeyladaa godinaalee fi magaalota kan bara 2016 dhiyeessuun karoora bara 2017 irrattis mari'ataniiru. Inisheetiiviiwwan misooma qonnaa baay'ee babal'isaa jirra jedhan hoogganaa itti aanan biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma beeyladaa obbo Toleeraa Dabalam. Inisheetiivii kan jennu yeroo ammaa kana gara 28 geenye jirra. Yeroo taanutti immoo gara 30 fi 30 waliin hin geenye jennee karoorsineet hojii hojjechaa jirra jechaadha. Kanaaf kan damee misooma beelladaas 3 kan ture tarkaanfiiwwan addaa gara 5 ol guddisneet itti deemaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Beellada irrattis yoo hojjenne bu'aa baay'eetu argamas jedhaniiru. Yoo beellada irratti hojjenne biyya kana jijjiiruun akka danda'amu, yoo beellada irratti hojjenne galii hawaasa keenyaa jijjiiruun akka danda'amu, yoo beellada irratti hojjenne carraa hojii bal'inaan uumuun akka danda'amu kallattii kanaan ija kanaan ilaalamee hojiin kan hojjetamaa jiru jechaadha. Hojiilee misooma beellada irratti hojjetamaa turanii godinaalee fi magaalonni bu'aa galmeessanii fi hanqinoota jiran kaasuun dhiyeessaniiru. Bu'aan hojii beellada keenyaa akka gabaa addunyaa madaalutti hojjetamuu qaba jedhan hooggantuu itti aantuun biiroo qonna Oromiyaa fi hooggantuun damee eegumsa fayyaa beelladaa Dr. Amina Abdurrahman. Magaalota keenya keessatti carraa hojiin bal'aan beellada irratti kan inni uumamaa jiru. Baadiyyaatti illee akkasii akka biiroo qonnaatti galmoota arfan milkeessuudhaa fi akka qonnaatti akka waliigala akka naannoo keenyaatti qabame keessatti gama lamaaniyyuu qonna waliigalaatiinis ta'e horsiisa beelladaatiin baay'inaa fi qulqullina akka biyya keessatti qofatu hin taane gabaa addunyaa keessatti illee keessattuu bu'aa beelladaatiin dorgomaa nu taasisuu danda'u irratti xiyyeeffanneeti kan hojjetaa jirru. Fayyaa beelladaa eeguun fayyaa namaas eeguudhas jedhaniiru. Fayyaan beelladaa kan beelladaa qofa eegne bu'aa yookiin oomishaaf oomishtummaa beelladaa dabaluuf qofatu hin taane fayyaa namaatii wajjiniinis wal qabata waan ta'eedhaaf ittisa irratti xiyyeeffannee hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha. Sadaffaa irratti akka naannoo keenyattis akka biyyaattis rakkoodha kan jedhame irratti hojjetamaa jiru. Tarkaanfii addaatiin illee kan akka naannootti hojjechaa jirru nyaata beelladaa oomishuudhaan wajjiniin wal qabate. Keessattuu akka biyyaatti yeroo hongeen dhufu godinoota horsiisee bulaa Boorana dabalatee rakkoo nu mudataa ture hin beekama. Isa sana hambisuudhaaf reenjilaandi maaneejmentii godinoota horsiisee bulaa godinoota kan biraa keessatti magaalallee dabalatee nyaata beellada gosa adda addaa oomishuudhaanii oomishaaf oomishtummaa beelladaa dabaluu lubbuun qofa loon tursiisuuf utuu hin taane nyaanni sun jijjiiramee oomishaaf oomishtummaa beelladaa gosaan dabaluu akka danda'uudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Horsiifni fi bu'aan beelladaa jijjiirama gaariin jiraachuu dubbatu hirmaattonis. Gama carraa hojii uumuutiin keessattuu cuucii guyyaa tokko irratti himaataaleen keenya gurmaa'anii dhiyeessii amma lukkuu cuucii guyyaa tokko bal'inaan carraa hojii uumuu danda'eera jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne ijoolleen amma naannoo keenya jirtu bal'inaan yoo xiqqaate waldaa 32 nu biratti jechuudha. Cuucii amma guyyaa tokko waldaaleef dhiyeessanii jechuudha. Waldaalee amma lukkuu sookee oomishanuuf. Silazii naannoo sanittis carraa hojii uumuu keessattis gahee ofii taphataa jira jechuudha. Keessattuu dameen beelladaa kun karaa lamaaniin carraa hojii uumaa jira. Tokko hojii misooma inisheetiivii gaaguraa keessatti dhiyeessii xaawulaa amma dhiyaate kana waldaalee himaataatti hojjeta. Waldaaleen himaataa hojjetanii gaagura qonnaan bulaaf raabsan achi keessatti carraa hojii uumamuu jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo cuucii guyyaa tokko keessatti jechuudha. Silazii xaawulaa dhiyeessuurraa ka'ee eega dhufee amma cuucii guyyaa tokko oomishuu waliin wal qabatee carraan naannoo amma damee beelladaatti banamaa jiru keessattuu dargaggeessa hojii dhabaa tasgabbeessuu keessatti gahee ofii kan taphataa jiru ta'uu isaati. Hojii oomishuu kana bal'inaan jalqabneeti kan jiru gara misooma beelladaa kanaanis akkaataan amma sanyii fooyya'aa kana babal'isaa jiru. Gara misooma dammaatiinis akkaataan nuti itti gaagura ammayyaa kana babal'isaa jiru. Gara aannaniitiinis akkaataan amma bu'aan argamaa jiru, oomishni argamaa jiru baay'ee gaariidha.